dhugaa jettee vaaliyyoo dhugaa jette sirrii jedhan si galee kanaafuu yeroo baay'ee koomantii jedhan deemina si galee yookaan immoo hooyii jedhan deemina nama ta'a bakka of gadi qabaa dalagadhaa nama ta'aatiniin haasaya wayita waan masrajaa harkaa qabdan san akka nama ilmoo dhiiraatiit of keessa qabadhaa ta'a mistira of keessa qabadhaa ta'a of keessaa gadi dhugaannaa si galee kutaa keessan hin xiqqeessinaa ganda keessan hin xiqqeessinaa nama ta'a deemaa hayyuu ta'a mul'adhaa malee waan faayidaa nama qabu miti asirratti wurdatii nama tokkoo fidanii nama poostii gochuun torbee matakka yoo arafaatee guddatte feemasiidha torbee takka irraa saamaa dhumate yoo ma wannumaan arafaatee yoo gabbeen si galee gaafa makii viidiyoo isiin wanni goote mucaan gadi yaasisan makii guyyaa torba moo saddeet bichaa irraa saan bakka gaafa viidiyoo makii gabbeessan jechuudha kanaafu wanni addisii ta'e yookaan immoo miidiyaa karra hin jiru saniifuu ibsi ishaan itti jingabee wanna san wanta kan jenneen ijoolleen irra gorte assalaamu alaykum ajandaa sun hin dhumate kanaafuu dhiisaa irraa goraa haa jiraattu bakka goraa bakka haa jiraattu ganaa jettee galatooma kanuma isinii jedhaan wal kijibuu wal afuufiin nadhoon teena dammoo hojja deemte nadhoo teena wanni haati faati sirra yeroo baay'ee girigirii jedhan deemina awwal isin dhaam nadhoo teena taarsiisana bakka maratti dadhabne dhageeffadha hudduu wanta dhii ganda nama wanni jara naman deemina koomantii namaa jedhan deemina isinii takka nadhittiidhan ta'asii achi deemtee koomantiidhaa fi hooyooyin gastii banattee afaan bantu isinii takka dhageeffadha bakka gartanitti nama keessa irra du'a irra jiraadha dhageeffadha fokkataa haa ta'u badaa haa ta'u keetumatu keeti hadhas jaalattus jibbitus keetumatu keeti jazbaadhaan hin beeytaniiti nammoo wanni wannumatii kana qabdan arsii arsooma qorsaa arsii sanduuqa obsaamaa jedhanii isin ka gabbayeetiin mujajiisan arrabsee xiqqeessee sarbisaa jiru ijoollee teenna konkaadhan calliftaniitiin hin gadi yaatanii nama keessa nama afuutiin salphisinaa nama keessa nama afuutiin xiqqeessinaa bakka jazbaan ta'ina araadaa ta'a bakka namni wayii waa balleessite bakka dhiifama assalaamu alaykum dhumate dhiisaa jedhaa irraa wal orgaa bakka jabaa xiqqaa guddaa wayita gabbayeetiin isin raasu gastii marti footoo haadhafaate eenyuun eebaluu arsii aatikaa arsii faatumaa arsii eenyu abdulkaadirii arsii abdul jabbaarii arsii kana wanni jiru kanaafuu dhiisaan xiqqeessinaa bakka. Leencoo nama si dura jira leencoo namatu si dura jira. Awwaa dubbachuu miti akka qofa dubbadhee Abdallah. Nama si dura jira biroo kiyya. Garuu duma namni dubbatiin takka qofa hin turu. Saa tokko keessa teenne carraa arganne haa dubbatanii warri carraa qabu sonaan haa dubbatu carraa kee eeggadhu maa daqiiqaa takka mi seente sa'a lama keessa haa ibara. Abba Abdallah waan jechuu barbaade rabbii sodaadhaan dhiisaa dhaarti namni rabbii caalaa namni wanni sodaatu hin jiru rabbii fecha waa hundaa dhiisaa kalaasumatti tan irraa hafaa sanuma jechuu barbaada malee yaada biraa tokko hin qabu. Rabbii fecha na dhiisaa itti kadhataarti uummata kan si dhiisaa rabbii fecha bakka hin dubbatin amee waan rakkisee argine namni waan garanaa garas wal keessa oofina. No anama no amma ajandaalee godhatutti hin jirru irraa dhoowwu jirra malee nama irraa dubbatu jirra malee no amma leencoo wanni takkattiin siif galu no amma irraa dhoowwu jirra malee isii ajandaa godhatutti hin jirru ajandaa itti dhufe kana irraa qolatu jirra siif haa galu. Sun as jala barreessituun illee isii miti. Sun akkasii. Anis jedheeti okee itti fufa. Isii biti. Sonaa Kadir. Ulfaadho Abba Abdallah anaa jiraatu baga jiraatte hundi keessanuu anaa jiraatu. Anamma wanni kun irratti irraan dubbadhu isinirraa dubbadha isinitti waa dubbadha isinitti waa ergadha. Nama keessa nama jira beekta. Ilma namaa kana keessa nama jira. Nama santu isini amma nama keessa namni nama keessa immoo nama jira. Namni sun ammoo isini. Wanni galee kuni waan namni namaa dhoysu sadoodha. Isin ammoo ammatu waa sadii qabda. Nama obsaati, nama gorsaati, nama dhoksaati. Wanni amma dhufe kuni matatti nama dhufte. Isin illee nama amma feemasii maali jedhan kana qilleensa kanarratti beekamu. Beekamtii isii kanarraa warra asli warra akka mucaa jimmaa kana jennu mubaarakii sihi namoonni gurguddoon hin jirtan. Waan kana qilleensarraallee gadi buuftanii maqaa mucayyoo tanaallee dhabni mucattii tanaallee jiruu mucattii tanaallee akka jiraatu. Anaa dhafaatee guyyaa muraasa keessatti qaamaan beeka yeroo biyya dhuftetti. Nama yoo qaamaan nama arge mataa ol qabatee nama laalle ragaan taane namarratti hin baanu. Wanti ta'e kun ammoo tarii fedhii isiitiin fedhiidhaan alatti illee ta'uu dandeetti. Feemaasii moo wanni jedhan kun namni akka fedhe nama godha. Akkuma namni hin beekne nama dhiyaatee obbolummaa hiriyummaa saahibummaa namooma. Sona wannummaan godhamee hin jiru. Viidiyoo maan yooma ta'eyyuu rabbi haa godhu.
Anilleen kijibumatti beeka jechuun haga micattii tana beekutti nama waan kana hojjetuu miti. Yoo ta'e immoo rabbi waan kana hin godhini nullee hin garsiisini jarana obboleetti haadha ilmoo adaadaa akkoo teenna tanaa kufanaa cabu jettu sanillee laala. Namaa yoo waa jettan laala. Nama kana dura waggaa 4-5 dura dhabne laala Abbaa Abdallaa yaadadha. Ijoollee waan kana akkas taateedhanii dharaanillee cabsanii qe'ee keessatti bututtee har'a karaa kan Adaamaa karaarra yaatee qama'aa jirti. Sigaaraa harkifti jazbitee jechuu biyya namaatti. Nama kana dhabuullee hin qabnu. Amma dubbiin isin qabdi sirnillee isin qabaa. Waan ta'e kana olola wanni oofamaa jiru kun olola irraa bu'a gadi dhaaba nam tokkon dubbitina yoo namni isin irra vaariyaal onnoon kun ol bahee irraa dubbatullee waa hojjetuufillee waan kana dhaamsullee hin jiru. Asliiffaallee namoota hedduu jira. Waan kana siif kadhuu lallabadhuu waan kana qilleensa irraa buusi dubbiin tun nama mataati si qabdi nama maqaati si qabdi nama dhamaati si qabdi an nama biraatiin namni waa jedhuun afaan itti qabu hin jiru. Yoo jiraattellee yoo miidhamtellee yoo fayyadamtellee na dhiisaa jette intalli lallabatte lallabni isii kuunnoo si bira gahee hin dhageetta namni sirriitti dhiyaatu hin jiru. Guduunfaa guddittii isintu walitti qaba isin lamaantu walitti qaba iccitiillee milkaa'inallee waa maraasitu beeka. Bakka ati jirtu waan dubbannu waan jennu mana kee dhufe waan kana ammoo hardharraa yeroo hardhaa sa'aatii ammaa kanarraa wanni kun dhaabate hin jiru kijiba olola ooftanii. Waan kana ammoo akka dhaabdan jedhiiti lallabadhuu lafa kaadhu nama waan kanarraa dubbate dhorka. Sona dubbanne irraa duratti jedhesan wayi waarguuf gamina isaa baha. Sona bar dubbanne irraa duratti illee mana rediititti illee dubbanne irraa rediin illee beeksisaa fi waan jiru himee jira. Isinuu miidiyaa ni dhufti. Isinuu asirra ni dhufti. Isinuu dubbachuu teessi. Wanni kun hundinuu waan hin jirre kanaaf sanachitti fudhadhaati isinuu ni dhufti ni dubbatti nu ammoo wanni nama kana tasgabbeessu jirru dhugama jirtu namatti himu jirra dhugaadha ilmi nama isiin boottee miidiyaa kanarratti dhuftee bootte maaltu isii boochise tokko hin dhukkubsatti aboo rabbiin sodaadhaati ilkee kee afaan kee wajja qab ilkee kee laakofnaa namaan hin jedhina takka dubartiin tuni dhibeen adda addaa ni jira jinni illee ni jira shayxanni illee ni jira ijji namaa illee ni jira dubartii yoo asirra bootte jechuu bootte aarte namni hundinuu miira addaa keessa seena yoo aarte nama wali aarteera nama itti aarteen dhuftee asirratti ni himuu teessisiin so kanaaf wanni guddaan nu ajendaa godhannee lafa dhiinnee isiinuu haati irraa dubbatan ni dhufti sa'a muraasaan booda jedha. Kalaas. Ulfaadhaa bakka akkanuma wanni jennu hin jiru Saifuullee dubbachuu deemaa waan kana hundumaa laaltanii gabaabsitanii jechumaa fi ulfaadhaa fayyaa ta'a. Galatoomi sona. Hin dhaga'ame sagaleen kee? Hin dhaga'ama Saifu. Anamuma kana waan kana irriba ka'ee argee namni waan kana dalage eessa jira? Biyya Ameerikaa jira? Waan akkamii? Namni waan kana kijiba kana mucoota narra kaa'e biyya faranjii kana jira jechaa dhagee eessa jira? Anumaafsituuyyuu waan kana dalage malee wanni argitee ammaan tana ajendaan jiru isiin hin dhukkubee jennaan funuuna keessaan jigee nama dhuunfaatitti isiin aartee jirti. Nama isiin itti aarte anillee beeku isituu beeka isiinuu dhuftee himuu teessi. Ammoo ani wanni ragaat ba'u akka isii dhukkubu ragaa ni bayaane. Akka isii dhukkubnaan illee ijoollee illee itti erge anatu itti erge redii fi wanna Muktaar itti erge Abdii Muktaar itti erge dhaqanii itti bilbilchiisee dhaqanii bira dhaqanii gorsanii fi waan barreessite san illee kaaftee dubartiidha. Dubartiin humni isii afaani argite wanni amma isiin aarii saniif dubbatte jechuudha isiin ni dhukkubsatti. Nama dhuunfaa isiin walitti aarteen isitu dhufee himu ta'a. Dhukkubuu isii ammoo ni dhukkubsatti miira keessa seente nama biyyaan baa jiru nama adda jiru nama akka horii mana ofiitti hidhee adda ofii jiru namni cinqatii keessa ni seena. Sunsanii nama itti aarte ammoo isiin dhuftee himti ammallee istiin hin dhukkubsatti awwaliin dubbadheera nagaa qabdi wanni viidiyoo jedhanii wanni kun hin jiru. Abdallah wanni waan kana gaafadheefi
ammuma kana osoo scroll godhu mana ijoollee takka irratti gurbaa Ameerikaa jiru tokkotu akkana dalagee jedhan. Kijiba. Naani eega wanni kun akkana ta'e dharaanillee haa ta'u dhugaanillee haa ta'u biitii nu jirru biyya faranjiiti. Keessaa biyya amma Ameerikaa tana keessatti namni waan akkanaa kana dharaanillee haa ta'u dhugaanillee haa ta'u namarra kaa'e azaaba keessa of kaa'e harka ofiitiin. Sigalee yoo namni sun as jiraa beeyne tarkaanfii irratti fudhannee sigalee biitii biyya seerri jiru seera jala isa oolchina jechaaf si gaafadhe. Sigalaame? Baay'ee wanni akkasiillee hin jiru yoo jiraatellee isitu dhufee himaa sani an amma irraa quba qabu akka abbaa Abdallaatitti. Itti dhiyaadha itti dhiyaadha. Waliin dubbadha waliin dubbadha. Quba qaba akka gaariitti quba qaba. Haga gorsus haga waan jedhulles ammoo hin dhukkubaa Rabbi haa fayyisuun ilmi namaa hin dhukkubsataa hin dhukkubsattee isiinu dhuftee maal jedhan bada afaan Amaariffaatiin maglaca maali maglacaa kennuu teessii isiinu dubbachuu deessii hin dhukkubaa diqqoo intala dubraati. Kanaaf du'aayii godhaa fi waan hin taane naasawinaa dubartiillee kana jettan dhiirrillee kana jettan asumarratti haa dhaabbatu jedhaanii obsitu. Akkas taatu wanni dubbii guddoo miti. Waan kana namutu oofaa jira ajandaa godhateeti nama kenna ka duraanoo ajandaa barbaadu wanni kun afaan buute. Haa ta'u mucattii tana mucattiin nama keessaa dhalattee shanyii qabdii gosa qabdii sigalee nama arkiteetiin miidiyaa kanarratti illee Oromoo tana dura ol baheeti waan kana dalagee waan gaggaarii dalaguu ture. Maqaa muca'oo tanaatiin namni deemu yoo biyya faranjii jiraate dhugaas hin jedhaami. Wallahi seera jara Ti barbaanna wallahi isitu dhufee himu ta'a beektaa. Ameerikaa jiraannan anaa mallaqa kiyya baasee daaraa isa godha. Looyera itti qabadheetini example nama akka inni ta'u godha. Wanni akkanaa kun dhugumaan jiraate. Yookaan immoo iyyuu mucattii nama balleessina. Haanagaan teettu duraanuu biyya baqaa keessa jirti. Atillee waan kana haasaa yoo godhatte hagana irra babal'achaa deemte asumatti dhaabii irraa gadi bu'i. Abbaa Abdallaa dhugaas hin jedha. Asumatti dhaabiti irraa gadi bu'i. Maaliif jennaan akkuma ati dubbachaa deemtuun ka biraalleen haasaa amma bari amma waan namni negatiivii waan hin taane haasaa jira barbeeta waan san dhaboo dhaabatu jirra nu. Oduu dhageeffata dhufe namni 11 as jiru kuni osoo ati da'awaa goote as hin taa'u. Waa dhageeffataaf as taa'a. Waan kanaatu waan arkitee inni gurri isaa jaalatuuf as taa'a malee namni kuni sigalee waan gaarii dhageeffatuuf miti. Osoo ati amma waan biraa haasa'u eegaltee ni yaa'a hundinuu gara biraa yaa'a. Kanaafuu haasaan godhatin dhiisi biraa bahi waan kana jalaa dhahi. Taate seefu fudhadheera. Fudhadheera seefu. Dubbiin dubbima isaati kalaase akkasuma akkuma inni jedhe dubbii dhugaa dubbatee uummanni kanumarraa fudhee shantaa godha ammas. Amma wanni dhugaa jirtu itti himne wanni isaan ajandaa godhan hin jiru. Kanaaf nagaan ta'a anillee mana cufee bayaa.